የአዱንያ ትዳር ጓደኞች ለጀነት ሆን እናግረኞች የውዱ ጎጆ እመቤቴ የልጆቼ ውድ እናቴ ወሮኒ ሞማቲ ኬኛ ነፍታተና ይርታኑ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ጎቹን ጀጀቤሳ ወደ ጀጀቤስ ነው ሲኔን ጀዳ ወሪነዳ ወንቲን ሀዳ ራዱበቹ በርባዴ ዋይ ፕራንኪቲ ፕራንኪ ወረ የመኒራ warroota yamaniirraa isjeerri biraa amma biyyi biraas jammareera irraa korooje jechuudha. Innis maanni eebeluu wal fuudhee walitti heerumee eebeluu kana jaalataara eebeluu kana dhaqa dhaqee yaani hin dabbara yaani wanti tokko biyyeetti deddeebi'aa dhaqa nama dabbara beektanii. Innis yaani seera shari'aallee hin cabsa piraankiin jira maaliif abdataa fi kaamilaa ma jettan. Ji'a afur jechuudha erga jammaranii ji'a afur abdataan fuuchuu fi akkana kaadhima abdataati kan waadha manaa baraa fuudhaara akkana dhaqaa dhaqe yaani ummata hin dabbarallee hin jedhanu yaani warroonni yamanii jiran jechuudha. Piraankiin keenya kun ummata hin dabbaraa jechuu wayi biran jiru maaliif kun yaani seera shari'aallee hin cabsa jechuudha. Warra yaani nikaa hin qabanu kaadhimaadha kaadhimaa kiyyaa piraankiin godha jedhanii gorfaa tokkotti barrii walitti cufanii achi tahanii waliin haasa'anii kaameraa akka qopheeffadhe akka hin dhufeen bariinan cufaa maalinta kun yaani maal jechuudha kun amma yaani yookiin nikaa walirraa hin qabanu yookiin immoo yaani maatiin keenya maal nuun jedha haadhaaf abbaan keenya maal nuun jedhanii yookiin immoo hamma kan akkasitti wajjin jiraatamee kaa'amee wal dhiifamuu dandahama beektanii wal dhiifamuu dandahama yoo gaafa wal dhiifame immoo dhiirri biraa immoo akkanatti dubartii tokko siquu dandaha kana wajjiniin taa'amee piraankiidha jedhamee inni kaan dhukkubsatee hospitaala wal geeffame maatiin keenya korrifachuu danda'u maaliif piraankii wantoota akkanaa dabbara baqqaatu silkii wayitiin ta'ee ta'u silkiidhaan piraankii wal gochuu wantoota akkasii hamma yaani yamaniirraa ka'ee isatti dabarfatee keeniyaa moo deejedhan sanatti dabarfateera wanta akkanaa jechuudha. Afraa fi maal maqaansaa abbaasee moo maasee jedhan sana dheengadda wal fuune qalabatii waliif keenye qalabatii guyyaa qalabatii teenyaan hedduu tokko gammanne uummanni hundirraa gammade jechuudha. Hamma immoo erga maatiin gammadee uummanni hundi gammadee mabruuk bagattiin si ga'ee horaa bulaa wantoota adda addaa namni jedhee gammadee ka'u ammoo maal jedhanii dhufanii piraankiidha jedhan. Piraankii wanta akkanaa jira wanti hedduu tokko yaani onnee nama cabsudha kun yaani wallahi piraankii akkanaa hin fokkisas hin bareedu seera shari'aas hin cabsaa uummata hin dallansiisa uummanni namatti rifachuun gar tokkoon gaarii miti onnee namaa cabsuun gaarii miti. Yoo dhuguma wal fuudhan garuu piraankii qallaalii wayyootu godhanii bareedduudha beektanii kun akkanaa qalabatii walii kahanii maal jedhanii bultii ofirratti balleessuudha shamarraniif jechuudha irra caalaan dhiirri yoomiyyuu fuuchuu danda'a durbi tokko kana dhiira laaqqattee qaqqabdee maal jettee gize jedhu carraan dhiira biraa argachuu si bicuudha jechuudha maaliif namni tokko dubartiin tokko yoo kabajaa qabaatte eessatti yoo kabajaa qabaatte dhiirri bakka jirtutti intala ebeluu jennaan bakka jirtutti dhufee kabajaa keetiif jecha si fuuchuu danda'a garuu dhiira hunda laaqqachaa ooltee piraankiidhaan maaloodhaa qeenxilloo jedhanii hedduu tokko nama dabbaraan isiniin jedha wallahi piraankii abdataaf kaamilaa sanarraa waa hedduu tokko kalas na dabbaree ilaaluu erga isin ilaalaa ture beektu hundi jaraayyuu ebeluu wal fuudhee abdiiniif janaan akkanaa hundi isaa piraankii warri wal fuudhee achi keessa jirullee hundi isaa piraankii inni fuudhee wal hiikuu hundi isaa piraankii birriin gara kanaan dhufu wallahi namatti hafu wayya maaliif amma kaamilaan kun nikaa irraa hin qabdu jarri jala yaa'anii koomentii barreessan maal jedhanii sabboontuu keenya amala qabeettii keenya maashaallah amala qabeettii sabboontuun waa isa kam mee billaa aleekum gorfaa tokko keessatti wal dhahaa maal tahaa barrii cufanii jechuutiyyuu sabboonummaa amala qabeettummaadha kun amala badummaadha amala badummaadha malee kun amala qabeettummaa miti warroota koomentiitii fi jechuu kooti utuu nikaa walirraa qabatanii waan barbaadan piraankii miti waan barbaadan haa godhan garuu nikaan gaafa godhamu
yaani karaa tafaa wajjin jiraa kun beektanii kanaaf akka ni godhatan osoo hin qaban gaafa ni godhatan namni dibalee akka laasin hordofu isa kana immoo piraankiidha akkanaa inni isaadha hin fuudhaadha haadha manaa akkanaa dhuftee piraankiin kan biraallee hin jiru kan jiraa bokkanuma qofa irratti xiyyeeffatan isiniin jedhe. Garuu piraankiin kun immoo maal akka ta'e beektu tokkoffaa walitti himamee hojjetame jechuudha. Sooba callaadha kun walitti himamee piraankiin hojjetama maaliif nam tokko amma abdataa yoo kaamilaadhaaf piraankii gochuudha jedhe uffattee dibattee dhufti. Nam tokko gizima piraankii godhamu sana uffatamu akkamitti amma misaaleedhaan yaani mana keessatti jechuudha warraaf abbaa manaa gizee piraankii wal godhu. Mana keessatti wanta uffata barbaaddeen taa'uu dandeessa yaani. Amma inni kun warraaf abbaa manaan illee haadha manaaf abbaa manaan illee gizee piraankii wal godhan. Isiin sadaa'ittee uffattee dibattee piraankiin godhaa ebeluun piraankiin godhe. Haati manaas gizee abbaa manaa gootu. Abbaa manaa kiyyaa iddoo akkanaa jiraa hin dhufa daqiiqaan mana booddee piraankiin godhaa gizeen dhufee achumaan kaameraa koo banadhaa na wajjin tura. Abbaa manaa qaqqajeelee yaani mana ofii keessatti eenyuun iyyuu yaani akka barbaade taa'uu danda'a jechuudha. Maal jedhee dhufa beektaa walitti himameeti jechuudha piraankiin kun. Garuu uummata pirankii godhaartan wallahi uummatni maatiin gizee sin dhukkubsattanii maal taatanii pirankii godhan maatiin keenya pirankii nu jennu kana hin beekanu ta'a akka keenya. Viidiyoon kun immoo iddoo hundarratti faca'aa waan ta'eef arguu dandahan hammaaf afraasiin jettanu maatii nuti dalananii maatii nuti dawwalanii akkam dudduubbee keenya tahaa gaa'ila godhattee maal jedhanii hedduu tokko haasaa ture pirankii jedhanii wallahi qalbii na cabe anayyuu hedduu tokko qalbii na cabe maaliif gammadeen ture gammadanii kaan immoo gammachuu sana gaddatti jijjiiruun yaani rabbi wanta biraa namatti fiduu danda'a kanaaf pirankii akkanaa kalaasiin dabbaraan isiniin jedhaa akkasii afrahanii fi abseenis kan jiraas pirankiidhaan isiniin jedha. Siichi akka amanullee hin qabnu warroota wal fuudhan sargii siichi kalaas nam tokko yoo wal fuudhe piraankiidha jedha namni siichi akkamitti bultii ijaarrata namni nullee alhamdulillah ijaarrannee jirra warri ijaarrattee jiru maashaallah warri siichi ijaarratu immoo pirankii ta'uu fi pirankii ta'uu isuu akka adda baafatan hin jiru yeroo nama harkaa badeeraan isiniin jedha. Warroonni mee pirankiin jaraa kun isin ajaa'ibee warri jara yamaniitii fi gara biraa deemanii kee kara biraa tarkaanfataa kun isin dhibee mee kottaa koomentii barreessaan isiniin jedha. Inshaallah qabxii tanuu kutaa lammaffaatti fufaan isiniin jedha. Galatoomaa waan dhaggeeffataniif laayik gochuu hin dagatinaa sheer sabskiraayib nuuf godhaan isiniin jedha. Koomentii nuuf barreessaa koomentii keessa ilaaleetanii maatii isiniif taasiniif hin deebisan isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa jazaakallaahu khairan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. የአዱንያ ትዳር ጓደኞች ለጀነት ሆንን እግረኞች የውዱ ጎጆ እመቤቴ የልጆቼ ውድ እናቴ